namoota dadhaban daa'immanis haa ta'u kan nama isaanii kunuunsine kan qaban walitti qabdanii fiduu qabdu. Kanan isin barbaadeef egaa kanaaf nama gargaaruun immoo waan salphaadha. Yoo wal taane nama gargaaruun waan cimaa natti fakkaatu. Namni gargaarsa itoo qabaate namni nama gargaaru jibbu waan jiru natti fakkaatu. Garuu karaa dhuunfaa kooti ani galii hanga kana narraa hafeetti nama gargaaru qabu. Yeroo akka yaadaatti yaadni kee gaariidhaan fudhatama. Garuu nama gargaaruudhaaf fedhii qofti gahaa miti akka kootti. Miti waa qabaachuu qabda. Ilaa wanti hin hubanne tokkotu jira. Nama gargaaruudhaaf nama ta'uun gaadha innaa jedhamu amma dhageenyeesin. Nama gargaaruuf nama ta'uu qofti gaadha. Ani kophaa kiyyatti nama gargaaruu hin danda'u jechaan kana isin waliin nu sadi 4 taanee 5 taanee wal gargaaru jechuun nama tokko gargaaru jechuudha. Waan gaariidha. Waan yaada cimaa kana wanti jechuu keessanii. Mee nutti ilaalla qabe. Haa ta'u. Deebii yaada keetti galatuun kanaafan ilaa kanaafan isin filan. Yaada kiyya kana isintu galmaan ga'a. Rabbi dagaa. Ani yeroo akkasii ariifachiiste mana na waamtume maaluma argatee deem fiigee dhufe. Ani dati dhugaa waan biraa yaadne bara. Waa hojii biraas hin hojjenne rafees ka'eef yeroo nyaadhus yeroo ta'us dhugaa waa'ee dhukkana yaadaa ture. Namaan gargaaraa jettee tumatuma akkatti nama odeessitu xiqqoo hojjetu ulfaatu. Mee maal qabdaa nama gargaartame? Amma naa galee waan tullumtu waan hin qabuuf qofa miti kan nama gargaaru narra jiraatu. Dhugaan siin jedhe. Nama gargaaruu caala wanti nama gammachiisu akka hin jirre hubadhee hin jira dhugaan jedhe. Ani garuu waan akkasii keessan gara. Gooftaa koodhaan yeroo kanatti ani mana gargaaruu toon argadhee jibbu nama gargaaruu dhiisiti. Ilaa maal ta'eef? Ana kan hubadheetti nama gargaaruu maal jedhee nama gargaaruudhaafi nama ta'uu gaadha. Ishiitu keessa koonyate dhugaan siin jedha. Ishiin amma kan naqanayyuu kan nutuqee na kakaase. Ani garuu gooftaa koo waan numaan qabne irratti nama gargaaruun qabadhee namootni gargaaraman suni maaliin nu gargaartaa mee viidiyoo toonaan jedhan maaliin itti agarsiisa? Inni guddaan maallaqa dhiisme yeroo qabaannan yeroo kee qabaannan humna keetiin iyyuu bara waa baay'ee hojjetama. Maal ta'uu keessa? Ani yeroo kanatti nama gargaaruuf miti ofii kootee otoo gargaaramee natti tola. Ammas maal goota beektaa? Deemsa kana walii galiitti gargaariifi. Gaafa sin cimtaan immoo dhufee kana wajjin si wajjiniin gaafa sanitti makameen gargaarama sirba. Wanta akkasiin jiru. Sin dirqisiisuu dhiisu fedhii waan turiisuu fedhii malee hin ta'u. Inni mirga keeti. Namni yeroo amma beellaman kabaju nama gargaaruudhaaf fedhii hin qabu. Akkanatti nama gargaaru. Waan jedhu dhufaa jira garuu kophaa isaatti ta'e malee. Noor. Yettaabe. Nagaa. Nagaa. Jirra kun. Maali? Yeroo baay'ee dabarsifame. Iddoo eegalutti hin argamu yeroo tokko namni. Nama gargaaruudhaaf wanti guddaan dura of jijjiiruudha. Of jijjiiruudha. Sirriidha. Waa'ee kanaa mucattii amansiisuudhaaf jedhee mucaa yeroo darbe nafaana turte sana shiiruma amansiisuudhaaf jedhee sana yeroo natti fudhatee ana fi kootii qophaa'eetii amaneetii fudhadhee kanumaan fansi bira dhufee shiitu na biraa hafe malee. Ati amannaan gaalaatu kuma bara. Na hedduudhaatu. Baay'ee na gammachite dhugaa dubbata. Kanaafuu ishee amansiisuudhaaf nama amansiisuudhaaf kan si amane qofa kan si amane wajjin hojjedha jedhe qofa fudhattee deemuu qofa. Adeemnu. Sanaan dura mee egaa muuxannoo qabda waan ta'eef ati karoorri kee jira kaayyoon jira. Kanaafiyyuu namoonni akkamii akka gargaaramuu qaban maal akka gargaaramuu qaban kana kan saddaan baaftee naannoo goota anis nan hordofee tanan namoota gargaaramuu qaban waan maal akka gargaaraman kana siifan qopheessaa kana na hojjetaa jira waraqaa irratti. Waan barbaade siif kennuu danda'a. Leenjii adda addaati siif kennuu danda'a. Leenjiin anaaf hin barbaachisu. Leenjiin humaayyuu hin godhu bara. Gargaaruudhaaf keessi kee kaka'uu qaba. Keessi kee kaka'ee quuqamuu qaba. Ishiidha. Qamtee iddoodhaan ga'uu qabda mala. Galatoomi. Ani immoo kan itti dinqisiifadhu dhugaan itti jedhe yommuu itti yaadu baay'ee jaaladhe baay'ee itti dinqisiifadhu. Dhugaan waan akkasii hojjechuuf. Kaka'umsa guddaa naaf hojjetaa.
Hello gurbet. Kanumaaf hin deemaa jira iyyuu. Akka tasaatuma hin deemaa jiruun nama wayii argee manguddoo wayii jaartii tokko. Mee kootu isaan bira jira amma argeen jira. Dafii naa koottati mee koottu mee nagaa qabi. Kunoo daandii kobilisoonii bal'aan sun jira miti. Abbaa 22. Achitti koottu achumarra. Amma dafi nagaa qabi. Fayyaa ultanii ayyu. Yeroo tokko isin dubbisuu danda'a? Yoo hin danda'ama ta'e waan isin dubbisuu jiraa jiru. Allah gootaa na dubbista. Dhiifama maal seetan? Maal seetan maaliifan isin dubbisuu barbaade seetan? Nuti hojii tokko hojjechaa jirra. Maayin hojiin keenyas namoota akka keessanii kana gargaaraa jirra. Maanguddoota akka keessanii kana daa'imman maatii hin qabne nama isaanii gargaare kan dhaban warra ala bulaa ta'an warra karaa irratti kufan namoota akkasii gargaaruudhaaf itti deemaa jirra waan ta'eef kanaaf yoo fedhii keessan ta'e akka nuuf gargaaramtu. Si kan na gargaaru. Jechuun ana qofa miti jiru warri kaanis jiru garuu gurmuufnee namoota akka waan akkasii irratti hojjechaa jirra. Amma karaa irraa na kaaftee gamoo ijaarte sanarra na keessa. Moo deebine wal barreerra. Ani sabshaala si caaleedha yaa gurbaa. Maal feeti? Waan galgala namaa haa tolchu jedhu miti. Galgala keessa bakka humna dhabeetti dhufteeti miti kan na rakkistu. Eenyummaa ansi natti erge. Akkasii miti ayyo maal feetan? Nanu bannee jechaadha amma nuti namoota akka keessanii kana namoota akkasii gargaaruuf. Gargaaramuu qabdu karaa irratti kuftanii asitti umurii keessan guutuu asitti kadhachuu qabdan. Amma reessa turte. Higa dhugoo gargaaraa taate. Ishuma nani guyyaa guutuu dhama'aa oole kana na harkaa funaannachuu dhufte miti. Ila seera eegi. Kaatamoon kaatoo mana bira. Kayi narraa deemu. Dhaggeeffadha yeroo tokko isin amma umurii keessan kana dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee garaana nyaatanii ta'amu. Umurii keessan kana amma mana keessan teessanii kunuunfamtanii jiraachuu qabdu. Makmaasa ijoolleetti himaa, seenaa darbe ijoolleetti himaa, muuxannoo keessan uummata hawaasaaf dabarsaa, maatiidhaaf dabarsaa jiraachuu qabdu malee dhugaa dubbachuudhaaf sa'aatii kanatti asitti argamuu qabdu. Kanumatu garaana nyaatee tanaanii kanaaf isin gargaarra jennee. Obboleessa koo hojii nan miiksisin guyyaa guutuu kanan hojjedhaati oole. Na saamuufi gargala itti gaafatamaan koo hoodhu geessa kana beeki. Itti gaafatamaan kootu dhufaa jira kino. Sini edaa kan isa itti natti erge ani immoo eenyudha maanaan morma jedheetu. Wal beektuu? Isaanii guyyaa asitti hojjechaa oolan galgala isaaniif kenna. Maal taasisi fide? Garasitti miti kan kadhattu. Karra madamsaa jirtu. Maal taasifatu hin jedhi? Namoota gargaaraa waliin gargaaraa naan jettee maanguddoo kana kadhachiiftaa aduu keessa teessiftee. Essa yun? Seera galaan baatu. Kaa gifti maalu kaa. Kaan jedhe hin kadhattanu kaa hin teessanu. Kaa.